السلام عليكم ورحمة الله شمال كفنا جرى جرت أنا جرى قالت ربي هيك بقدر درات سنين جتا خراب برون سهرة كستمو أبيتو كرا كان نسنف كبر في أبين سن مال جنة سكريني موبايل كنيا أهلا كنا ميرفتشو يخاو بريفتشو را فنقول قالوا كرا جتورا إيجا أبين كوني أبي بري دارا جتورا بريستوري كيسن كيسا قدي بفتني خبر بعدني را قلت جوني دندس جتورا موبايل كيسا موبايل ما تكارو كيو خام موبايل Kadana tokko mobaila jabaa tokko haala isinitti fakkeeffachuu dandeessan jechuudha aappii sanaanii. Isinitti argisiisa aappiin kun yoo gadi buufatan taate guyyaadhaa waan feetanitti jijjiirrachuu ni dandeessu. Haala kanaan isinii bareechuu danda'a ammallee sa'aatii ni qaba jechuudha. Sa'aatii akkuma haala argaa jirtaniin sa'aatii seekkoo jedhama miti ni qaba jechuudha. Egaa gara barumsaa alatti fayyadama aappichaa isinitti argisiisa. Agaruma viidiyoo kanaatti hordofa. Gara channel abdaatu dhuftan welcome bakka nagaa dhuftan isin jecha video kana like tuqun subscribe youtube kiyya gochuu akka hin daganne. Egaa application argachuudhaaf Play Store keenya keessa ni seenna. Play Store keenya keessa egaa seennee booda haalumaan duratti barreessaa jiru kanaan itti barreessitu jechuudha. Keessa haala kanaan nuuf fida jechuudha. Baay'atee nu dhufa hundi isaayyuu bareedaadha. Keessa isa kanadha jechuudha kan isin buufattanii haaluma argaa jirtan kanaani. Okay. Update godhinaan jedhaan dura waan install godhee jiruuf isin download godhattu. Haaluma kanaan isiniif dhufa jechuudha. Keessa ni meeqaffaa irratti argama tokko lama sadi afur sadii ol dhiiftanii isa arfaffaarraa kana jechuudha buufattu jechuudha. Inni olii kunis bareedaadha. Keessa kanan ilaale isa kana waan ta'eef isa kana jechuudha. Okay. Egaa gadi buufannee booda kun haala kanaan jira keessan seena. Yeroo egaa kun isa kana yeroon seenu keessa seenu haala kanaan naaf fida jechuudha. Isiniif next yookaan alla yookaan start bakka jedhu isiniif fida. Isin barreeffama gara gadi kana jiru ni rukutu jechuudha. Kun beeksisa waan ta'eef irraan deebi'a. Yes or no yoo beeksisa isiniif fide yes jettaniitu irraa deebiftu jechuudha beeksisa irraa. Egaa haala kanaan filannoo nuuf kenna jechuudha. Kun ka jalqaba kana asirra jechuudha. Ka gubbaa kana lamanirraa keessa bakka xiyyaa kana sirriitti ilaalaati 2021 jedha. 2021 sanarratti gadi rukunna jechuudha. Egaa haala kanaan seenne booda haala kanaan nuuf fida jechuudha. Barreeffama sadan gubbaa kanneen argitanii taappee bakka jiru kana barreeffama sadii tarreetti naaf fidee jira jechuudha. Isin haala kana biraatti yoo fides keessaa inni fidatu jechuudha. Ka walakkaa jiru kana ka gidduu jiru kana irratti yoo ta'e haala kanaan naaf fida jechuudha. Waan hin barbaade irratti hidhachuu nan danda'a. Yookaan hababaa kana farda mallattoo mukaa mallattoolee kana jechuudha. Muka magariisa green black yellow illee qaba waan barbaade qaba jechuudha. Asalammoo yoo rukute quba kiyyaan jechuudha barreeffama dhumarraa kana haala kanaan waan babbareedaa keessa jira jechuudha. Haala kanaan sirriitti ilaaluu dandeessu ka harka mirgaa dhumarra barreeffama gubbaa kana yoo rukute haala kunillee haala kanaan qaba jechuudha. Waan baay'ee keessa jira jechuudha. Guyyaarraa mobaayila keenya iskiriinii mobaayila keenya waan barbaanne irra godhachuudhaaf suuraa bakka biraa footoo bakka biraa nu barbaachisu jechuudha. Aappii kana keessa waan barbaanne argachuu waan dandeenyuuf an tokko irra godhadhe isin argisiisa jechuudha. Kanuma irra godhadha jechuudha. Haala kanaan na barbaadaa jira jechuudha seensisuudhaaf. Egasii iskiriinii gubbaa kiyya godhachuudhaaf barreeffama kana seet bakka jiru kana nan tuqa jechuudha. Egasii yes haala kanaan tokko hidhadheen jira jechuudha. Tokko irratti beeksisa kana irraan deebisa. Egaa guutuu iskiriina gubbaa yoon hidhachuu barbaade bakka kana nan tuqa jechuudha. Kun walumaan seennee ilaala jechuudha. Barreeffama kana gad tuqe waan inni jedhu egasii siit bakka jedhu kana jechuudha. Barreeffama gadii kana nan tuqa. Egasii filannoo naaf kenna jechuudha. Iskiriin look iskiriinii bakka jedhu kana bakka mobaayilii keessan isiniif qollofatu irratti yoo hidhachuu barbaadaniif ka gubbaa irratti yoo hidhachuu barbaadaniif filannoo isinii kenna. Ani isa gadii kana irratti hidhadha jechuudha. Haala kanaan naaf hidhamee jira jechuudha. Gara galarii keessan immoo yoo gadi buufachuu barbaadan mallattoo daawunlood kana yoo tuttani eekati
save image bakka gallery keessanitti isiniif darba jechuudha. Amma walumaan seennee ilaalla jechuudha. Haala harkaa jirtaniin anaaf hidhamee jira jechuudha. Yoo mobaayila kiyya cufe viidiyoon kiyya na jala adda cita waan ta'eef yeroo mobaayilli keessan bilbilli keessan qollofatullee waan kanarratti isiniif taa'uu danda'a. Haala kanaan miidhagfachuu ni dandeessu. Step mana amma isin fayyadamee kanaan isinis fayyadamuu ni dandeessu.